Guyyaan dhaloota Nabiyyu Muhammad waggaa 1496ffaan masjiida guddicha Anwaar magaalaa Finfinneetti argamutti sirnoota garaa garaatiin har'a kabajamee ooleera. Ayyaana kanarratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hordoftoonni amantaa Islaamaa argamaniiru. Ergaa baga geessanii kan dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris Nabiyyu Muhammad dura bu'aa guddaa fi fakkeenya gaarii ta'an waan ta'eef faana isaanii dha'uudhaan tokkummaaf nageenya biyya keenyaa haa tiksinuu jechuun hojii Nabiyyu Muhammad raawwachaa turan ibsaniiru. ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአንድነት ነብይ ናቸው። ነብይን ኬኛ ነብይ ነገኛቲ መዲናዳ ገረ መካ yeroo deeman amantaa adda addaatu isaan quunname kanneen amantaa Yihuudii hordofan kan Ortodoksii ta'anis isaan mudatanii jiru kanneen amantaa Kaatoolikii hordofanis isaan mudatanii jiru kan waaqa tolfamaa ibiddatti amananis akkasuma kanneen waggaa 120 wal lolaa turanis isaan mudatanii jiru. Nabiyyi Muhammad warreen isaan mudatan kanaan akkas jedhan amantaa keessan qabadhaatii walajjechaa fi wal balleessuu dhiisaa tokkummaa keessanii eegaa nageenya biyya keessanii tiksaa tokkummaa keenyas haa kabajnu nageenya keenya haa eegnu biyya keenya misoomsinu jechuun yeroo jalqabaatiif tokkummaaf misooma kan hundeessan kan addunyaaf raabsan Nabiyyi Muhammadidha. Hoogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa gama isaaniitiin hawaasni musliimaa hojii gaarii Nabiyyu Muhammad fi fakkeenyummaa isaanii hordofuu qabaa jechuun ibsanii. በሃይማኖት መቻቻል መከባበር መዋደድን amantaan wal danda'uu wal kabajuuf wal jaallachuun seenaa Itoophiyaa keessatti kan beekamudha. Amma Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa wal danda'uu wal tumsuu wal jaallachuuf waliin jireenya cimsachuu kan jabeeffachuu qabdudha. Akkuma beektan kutaalee biyyattii bakka adda addaatti keessumaayyuu gara kaaba biyyattiitti walitti bu'iinsiif buqqa'uun bal'inaan jira. Kanaaf dhaabbileen amantaa wal kabajuu wal danda'uu fi kanneen buqqa'an deebisanii dhaabuu irratti tumsuu qabu. Kanaaf rakkoo keessa jirru kana wal deeggarree keessaa ba'uu qabna. Ergaa jedhuun qaba. Imaamni masjiida guddicha Anwaar Haji Xahaa Muhammad waa'ee kabaja guyyichaa ibsanii jiru. Jammara nuti akka gooftaa keenya rabbii keenya wajjin jiraannu seera jiru nu barsiisanii tinaan immoo numtu mataa keenyaafuu akkamitti akka jiraannu ollaa keenya wajjin beetasabbii keenya wajjin akka jiraannu barnoota guddaa nu kennan. Karaa biraatiin immoo Nabi Muhammad seera hundaa kaa'an seera abbaa faadhaa akka ilmoo irra jiru kaa'anii seera warra abbaa manaa akkamitti akka jiraatanu seera ijoollee kan ijoollee seera kophaatti kaa'anii fi ijoollee hin jaallatan ture ijoollee namaallee ofitti qabanii dhungatan ture mana rakkataan jiru dhingate haadha ijoollee gudditu kan firaan qabnoo jiraate irra deemanii ilaalan ture gannoonni rakkate tokkollee jaartii hoyoo dhuftee isaan rakkinatti himatte bakkasiin rakkinatti si argame sana duukaa wajjin dhaqanii seera sana hiikuu fi gara gannoota ammoo Yunni ukkulii keenya ta'uu isaantu nutti hime. Arrijaalu annisaa'u shaqaa'iqu rijaalaan qixxee dhiiraatii jedhan. Hirmaattonni ayyaanicha irratti haasofsiisni akka ibsanitti Nabiyyu Muhammad hojii isaan hojjetan faana dhahuudhaan nageenya wal danda'uu wal tumsuu fi waliin jiraachuu cimsuu qabnaa jechuudhaan eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.